أيه صلاة الله الولا أحبتي غزالة بيجمع يربو صلاة الله الولا أحبتي غزالة بيجمع يربو نني لالين فولتي أندور فيا كولتي أكنما يربو halkan guddaa watteessaa baatirii kee bobeessaa kottadaraa ittebo yennaas geesse dhaamsii jirti saree waswaasii kee keenyaa kan kee taatuuf na nyaattu kan nama taatu baasii kee kanaa ibo haadhan ibo ilaame yaa indaankoo nurran buusiin chillaankoo daraa rabbii inni na dhibenniifne isa dhokke irra teenye gaadaa jabbii ahibbatii gazaaluu si malee waan ilaalu ijji namaa qoraattii guntuta kee waraantii dhoksa daraa gaafa nama kutatee diggittiidhaan dahatee nama butaa eribo ani nolaanana mucaa magaala isheetii wamtan qabuu kan keetii nan farramaa libo irraan gadee gakkaataa maammadoo koo fakkaataa yaaqoobiyaa mataasaa utuun bulee garaasaa narraa jabaa narraa cabaa guddaa galatoomi. Ishii mati kan jettee midhaan daakaa namni sin jaallattu dhufee fi ndasii ba'e jechuudha. Guddaa jiraa baanaa midhaan daakaa. Irraan gadee gakkaataa maammadoo koo fakkaataa yaaqoobiyaa mataasaa utuun bulee garaasaa narraa jabaa. Ali bo. Guddaa galatoomi. Ishee. Memee qophii kee kana aartii kee kana reediyoo faanaadhaan si dhiyaatee ture. Memee yaada akkamii namni sii kenne memee? Yaadni sii dhufee maal fakkaata? Yaadni dhufee akkuma beekamu namni biyya keenya aadaa fi dagatee jira. Laaffisee jechuudha. Kan beekus keessa jira. Kan deeggarsu jechuudha. Inni kaanii gaannee hojii dhabaadha. Haasaan gabaan isaa miidhaa. Haasaan gabaan waan barbaade haasaa garuu namni qilii qabu yaada baruutti naa kenna jechuudha. Jabaadhu si hojiin jirraa afchirumaa waan rakkatti nu gaafadhu si deeggarraa jabaadhu. Aadaan keenya mul'achuu qaba waa baay'eetu qabnu dhokfamnee jirra waan ta'eef gara fuulduraatti irratti hojjetteenaan wal deeggarree hojiin hojjennee gara fuulduraatti waa guddaatti bahuu dandeenya akka biyya keenyatti waa guddaa yoo hojjetame immoo ifa bahee biyya keenya fuudhee bahuu danda'a isa jedhu namni baay'ee naa kaa'e jechuudha. Guddaa galatoomi. Ishee jabaadhu. Ishee.